36 years ago, the world lost a revolutionary icon. Samora Machel is a name that still echoes through Southern Africa as a powerful symbol of freedom and anti-colonialism. Born on 29 September 1933 in Chilembene, Mozambique, Machel's humble beginnings belied his destiny as a fearless leader, a champion of liberation, and a hero who challenged colonial oppression. Machel was Mozambique's first president after its independence. Samora Machel goota bosona raasee biyyasaa bilisa baase. Nama ta'ee jiraatee goota jiraatee darbee onnuma sarraa gootummaa kan qabu nama dhuguma goota sirrii ta'ee uumameedha. Qabsaa jabaa lafaa muka sochoose warraaqsi qabsoo bilisummaa maal akka ta'e Afrikaanota garbummaa jala turan bira darbee addunyaa guutuu nama barsiisedha. Qabatamaan qabsoon bilisummaa fi mirga walqixxummaaf gaggeeffamu maal akka ta'e qabsaa itti jiraatee agarsiisedha. Biyya ofiif qabsaa'uun falmanii falmisiisuun maal akka ta'e bilisummaa booda immoo biyya akkamiin bulchuun akka danda'amu karaa fakkeenyummaa gaarii qabuun goota qabatamaan ilmaan namaa hundaaf agarsiisedha. Ijoollummaa isaarraa biyya isaa gamrooffattee kan turte Poorchugaal lammiilee biyya isaa akkamiin akka cunqursaa fi dararaa turte kan argee guddatee qabsaa'uun biyya isaa bilisa baasuu bira darbee dhiibbaa geessisaa tureen biyyoota akka Ameerikaa fa'aadhaafillee goota mata ba'uu ta'uu danda'edha. Qabsaa fi hoogganaa dinqisiisaa ta'uunsaa, goota kutataa ta'uunsaa, goota Pan-Afrikaanistii jabaa ta'uunsaa biyya Moozaambiik bira darbee Afrikaa kibbaattis qabsoo farra apartaayidummaa deeggaraa kan turee fi biyya Zimbaabuweetti qabsoo bilisummaa Roobert Mugaabeen durfamaa tures gara sadarkaa guddaatti qabsaa ceesisuu danda'edha. Hanga har'aatti illee Afrikaanota biratti kutannoo fi gootummaa isaatiin qabsaa seenaa keessatti dinqisiifatamaa jirudha. Maqaan isaas nama gaarummaadhaan faarfamaa ooluu goota aantummaa uummata cunqurfamaaf qabudha. Jechi gootummaa yeroo hundaa inni itti fayyadamaa ture aluutaa kontinuwaa yookaan qabsoon itti fufa jedhu lammiilee Moozaambiik hunda biratti dhimma bahamaa jira. Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Angaatuu Miidiyaa sagantaa keenya har'aatiin goota bakka buusaa hin qabne goota kutannoonsaa daangaa darbee qabsaa fi falmaa mirga namoomaa kan ta'e seenaa abbaa bilisummaa fi pirezidaantii Moozaambiik duraanii Samora Machel isinii dhiyeessina. Fulbaana 29 bara 1933 biyya Moozaambiik kutaa bulchiinsa Gaazaa ganda Chilimbeelee jedhamutti dhalate. Samora Machel maatinsaa qonnaa kan jiraatan yoo ta'u akkuma lammiilee gurraachota biyyattii kamiituu waan ittiin carraaqanii dadhabanii argatan hundaa lammiilee warra adii kan isaan gabroomsuuf biyya isaanii irraa fudhataniif kennuuf dirqisiifamaa turan. Qonna isaanii oomisha midhaanii irraa gara oomisha jibriitti jijjiiruuf dirqisiifamanii ture. Akkanas ta'ee sadarkaa bara sanaatti maatii milkaa'oo fi jiruu fooyyee qaba jedhamu warra jiraachaa turanidha. Samoraanis yeroo umuriin isaa barnootaaf ga'etti mana barumsaa kaatoolikii tokko galuudhaan haga kutaa 4tti barateera. Barumsan sadarkaa lammaffaa kan hin geenye yoo ta'u waggoota muraasan booda garuu magaalaa Mabuutootti ogummaa fayyaa narsiingidhaan dippiloomaa barachuu jalqabee ture. Ogummaa fayyaatiif fedhii guddaa waan qabuuf achii booda carraaqee isaatiin hospitaala tokko keessatti gargaaraa ogeessa fayyaa ta'ee qacarames ture. Samoraan ijoollummaa isaa irraa jalqabee lammiilee gurraachota irratti dhiibbaa fi cunqursaa warra adiitiin irra ga'u argaa kan guddate yoo ta'u bakka ogummaa fayyaatiin qacaramee hojjechaa ture hospitaala keessattis dhiibbaa fi loogiin gurraachota dhukkubsatanii fi ogeeyyii fayyaa gurraachota ta'an irratti warra adiitiin gaggeeffamaa ture waan inni guyyuu ija isaan argaa oolu ta'ee ture. Hospitaalicha keessatti beekumsa ogummaa fi sadarkaa wal fakkaataa irratti itti gaafatamummaan kanneen hojjetaniif kaffaltiin kaffalamu garaagarummaa guddaa qabaachuu bira darbee warra adiif hojiin salphaan yoo kennamu gurraachota biyyattii irratti garuu sababa bifa isaanii qofaaf hojiin baay'een itti fe'amuun dhiibbaan irratti godhamaa ture. Dhiibbaa ilmaan namaa irratti sanyummaan godhamu kana guyyaanuu arguun kan isa quuqaa ture Samora Machel guyyaa rakkoon hammeenyi fi cunqursaa warra adii lammiilee Moozaambiikii fi gurraachota irraa itti kufu arguun hawwisaa guddaa ture. Samoraan rakkinoota kanneen hundaa hundeerraa hambisuuf qabsoo jabaan akka barbaachisu hubachuu bira darbee innis akka nama tokkootti qaama qabsoo cunqursaa kana hambisuu ta'uu akka qabu haalan amana ture. Biyyi isaa Moozaambiik sirna bittaa Poorchugaal jalatti waggoota 470 kan turte yoo ta'u ummatichi waggoota kana hunda rakkoo gadadoo dhiittaa mirga namoomaa fi tuffatamaa ummata gidirfamaa turedha.
Poorchugaalonni biyya kolonii bitatanii saamaa fi cunqursaa turan Moozaambikitti kan ergan lammiilee yaadni isaanii dadhabaa ta'an barumsaa fi ga'umsa homaatuu kan hin qabne waan ta'eef lammiileen warra cunqursitootaa kunniin Moozaambikiif bu'uuraalee misoomas ta'ee qaroomina fidanii dhufaniif tokkolleen akka hin qabnetu himama. bara bittaa Poorchugaal kana keessa hojii akkaan dadhabsiisaa ta'e albuuda warqee lafa keessa qotanii baasuun lammiilee Poorchugaaliif galii gochaa akka turanii fi humni isaanis lafumatti qisaasaa akka ture seenan ni hima. Daara yookiin uffata dhabuu fi beelli kan itti hin xiqqaatin uummanni Moozaambiik mana yaalaa ijoollee isaa itti wal'aannatuu fi mana barumsaa ijoollee isaa itti barsiifatus homaa hin qabu ture. Biyyoota Awurooppaa keessa biyya akkaan hiyyeetti fi duubatti haftuu kan taate Poorchugaal qabeenyaa fi humna lammiileen Moozaambiik gara laafina tokko malee saamamaa fi qisaasamaa jiru kan arge Saamoraa Maasheel baay'ee itti dhagahamaa ture. Quuqama guddaas qabaataa tureera. Poorchugaalonni Moozaambikaanota xiqqeechanii fi ija tuffiitiin ilaaluu bira darbanii humna isaanii dhangalaasanii qabeenya albuudaa fi qabeenya lafa isaanii kan isaan walitti qabatan irraa fudhachuu fi lafa isaanii irraas buqqisaa turan. Gootichi ilmi biyya isaa Saamoraa Maasheel maatinsaa warra adiidhaan goyoomsamaa fi dirqisiifamaa lafti isaanii yoo irraa fudhatamu akkasumas lammiilee lafti isaanii irraa fudhatame ammoo Afrikaa kibbaa dhaquudhaan hojii qonnaa yoo hojjetanis ija isaan argaa tureera. Kanneen biroo ammoo albuuda barbaaduuf wayita lafa qotanitti halayaa keessatti kufuun akkasumas boolla keessatti lafti irratti jiguun akka dhumaa turanis hubachaa tureera. Obboleecha isaa tokkos kan dhabe bakkuma albuuda baasan kanatti fanjii dhagaa fi lafa akka dhoosuuf warra adii kanaan awwaalameen akka ta'e ni beeka. Hammeenyi fi rakkoowwan kanneen fakkaatan kan irriba isa dhoowwan Saamoraa Maasheel cunqursaa Poorchugaalotaa kana uummata isaarraa qolachuudhaaf kan hundaa'e Nicholas of Mozambique Students jaarmiyaa jedhamutti kan makame yoo ta'u jaarmicha keessattis hirmaannaa ho'aa gochaa tureera. Yeroo muraasaan boodas gara hooggansaatti waan ol guddateef ija warra Poorchugaalotaa keessa seenuudhaan adamsamuu waan eegaleef qabsaa'onni Poorchugaal keessa ari'aman kanneen biroos akkuma gochaa turan innis gara Taanzaaniyaa baqachuudhaan garee finciltoota Frelimoon jedhamu kan dhoksaadhaan socho'utti makamuun qabsaa'ota Moozaambiik Taanzaaniyaa turan birootinis wal baruu danda'eera. Frelimoon jechuun adda bilisa baasaa Moozaambiik jechuu yoo ta'u sochii qabsoo farra kolonummaa kan godhuu fi Dr. Edwardin kan hundeeffamedha. Gareen fincilaa kunis pirezidaantii Taanzaaniyaa duraanii Julius Nyerereedhaan deeggarsi guddaan godhamaa fi kan ture yoo ta'u Saamoraa Maasheelis hooggantoota garichaatiin wal baruu wayita dhaqetti miseensota garichaaf leenjiin loltummaa kennamaafii ture. Leenjichis warra Awurooppaa jalaa bifa dhokateen biyyoota akka Raashiyaa, Kuubaa fi Aljeeriyaatiin leenjii kennamaa turedha. Saamoraanis leenjii yeroo sanatti kennamaa turetti dabalamee leenji'uuf eeyyamamaa ta'uun leenjicha fudhateera. Leenjichis adda durummaan kan kennamu Aljeeriyaadhaan waan ta'eef Saamoraanis garee dura gara Aljeeriyaa deemee leenjii loltummaa fudhate keessaa tokko ta'uun garas imalee ture. Leenjicha eega xumuree boodas bara 1964 gara Moozaambikitti deebi'uudhaan yeroo gareen fincilaa Frelimoon Poorchugaal irratti haleellaa raawwatetti innis wajjin duuluun hirmaateera. Gareen adda bilisa baasaa Frelimoon gara qabsoo hidhannootti seenuuf kan murteeche warra Poorchugaal wajjin mariin nagaa dhimma bilisummaa irratti taasifame bu'aa buusuu waan dideef ture. Bara 1964tti kan jalqabe qabsoon garee hidhannoo Frelimoon jedhamu kun sochiin inni gaggeessaa ture qabsoo salphaadha kan jedhamu turre. Adeemsa qabsoo obsa fixachiisaa fi wareegamni guddaan itti kaffalameedhas. Haleellaa tasaa warra Frelimoon kana hordofee warri Poorchugaalis garee ajjeechaa poolisii Piidaa jedhamu leenjisuudhaan sirna apartaayidii Afrikaa kibbaa wajjin wal tumsuudhaan iccitiis waliif dabarsaa hooggantoota murteechoo jaarmichaa ajjeesuudhaan qabsicha gufachiisuuf yaaluu eegale. Waggaa 31ffaa isaatti qabsichatti kan makame Saamoraa Maasheel dandeettii addaa agarsiisee fi gumaacha guddaa qabsicha keessatti godheen gara hooggansaatti guddachuudhaan barreessaa olaanaa ta'uu bira darbee haga hoogganaa itti aanaa addichaa ta'uttis ga'eera. Yeroo muraasaan booda hundeessaa fi hoogganaan addichaa Dr. Edwardon waan ajjeefameef Saamoraa Maasheel hoogganaa olaanaa jaarmiyaa Frelimoonii fi ajajaa waraanaa ta'uu danda'eera.
gareen fincilaa Frelimoon haleellaa loltummaa isaa warra Poorchugaal irratti gaggeessaa ture jabeechaa dhufuudhaan tibba tokko sirna koloneeffattootaa fonqolchuu yaaluu isaa hordofee Poorchugaalonnis mariidhaaf gadi taa'uuf dirqamanii ture. Yeroo sanatti Saamoraa Maashel miseensota Frelimooniif haasawa taasisanii fi waltajjiiwwan argame hundarrattuu faaruu bilisummaas isaan wajjin faarfachuudhaan haamileen inni ittiin waraanaa fi qabsaa'ota ittiin jajjabeechaa ture guutuu Moozaambiik keessatti kabaja guddaa argamsiisuu fi danda'eera. Poorchugaalonni karaa ittiin Moozaambiik gadhiisanii ittiin ba'anii fi Moozaambiikis guyyaa bilisummaa ishee ittiin gonfattus murteessuuf waliigalteerra waan gahameef bara 1975 Moozaambiik guutummaatti bilisummaa ishee gonfachuu dandeecheerti. Hagamoo osoo hin turin filannoo jalqabaa Moozaambiikitti godhameen Saamoraa Maashel pirezidaantii Moozaambiik jalqabaa ta'uun filatamuu danda'eera. Moozaambiik sirna bittaa kolonii warra adii jala bilisa ba'uun ishee mirkanaa'us bu'uuraaleen misoomaa fi dhaabbileen tajaajila hawaasummaa baay'ee kan dadhaba waan ta'eef sadarkaa tajaajila homaatuu kennuu hin dandeenyerra ture. Bulchiinsi Saamoraa Maashelis qabeenya biyyattii maallaqas ta'ee kan biroo wanti kana jedhamu kan ofitti fuudhe hin turre jechuun ni danda'ama. Gabaabumatti akka mootummaatti maallaqa ittiin hojii gaggeessuu fi hojjettootaaf mindaa waan kaffalu tokkolleen hin qabu ture. Sirna muudama isaarratti haasawa uummata biyyattiif kan taasise Saamoraa Maashel qabsoon keenya akeekaa fi bifa isaa jijjiirrateera waan ta'eef kana booda biyya teenya jijjiiruuf halkanii guyyaa tattaafachuu qabna jechuun uummata isaaf dhaamsa dabarseera. Kabajamtoota uummata Moozaambiik, kolonii fi sirni bittaa kolonii gaarii ta'e jiraachuu baatus Moozaambiik biyya Awurooppaa qaroominaan baay'ee duubatti haftuu fi hiyyeettii taateen carraan koloneeffatamuu waan ishii mudateef baay'een gadda. Kana cinaatti qabeenyaa fi qaroominaan isaanirra fooyya'insa guddaa kan qabdu biyya teenya Moozaambiik waan koloneeffataniif carraa qabeeyyii akka ta'anitti yoo ibsan baay'ee namatti dhaga'ama. Biyyoonni Afrikaa tokko tokko warra Ingiliiziin waan koloneeffatamaniif qaroominaa fi sochii diinagdeetiin akkasumas babal'ina bu'uuraalee misoomaatiin fooyyee qabna jedhanii yoo dubbatan, kanneen biroo ammoo Faransaayiin waan bitamaniif qaroominaan fooyya'insa qabna jedhanii amanu. Ana garuu ofiin boonuun koloneeffatummaarraa dhufu na kofalchiisa. Koloneeffataan tola yaaduu fi naamusa gaarii qabu dachee kanarra hin jiru. Koloneeffataan gaarii yaaduu fi ilmaan namaaf gaddus hin jiru. Amma nu sirna kolonii jalaa bilisa baaneerra. Qabsoon sirna kana dhabamsiisuuf taasifamu raawwateera. Injifannoon goolabameera. Kana booda garuu qabsoon keenya guddaan dhaabbilee biyya keenyaa jabeechinee ijaaruudhaan biyya jabduu uumuudha. Qabsoon itti fufa. Aluutaa kontiinuwaa. Tibba tokko ammoo waltajjii irratti haasawa uummataaf taasisaa jiru keessatti yeroo inni aluutaa kontiinuwaa jedhu uummannis jalaa qabee aluutaa kontiinuwaa wayita jedhu amma immoo maal irratti qabsoofna jechuudhaan uummata gaafatee ture. Uummannis callisaan deebii isumarraa eeguu jalqabe. Innis qabsoon keenya kana booda daara beelaa fi sirna haqaarratti. Kanarraa kan hafe Moozaambiik keessatti barnoonni saffisaan akka babal'atuu fi dhaabbileen fayyaa saffisaan akka walga'an gochuuf jabaannee carraaquu qabna. Qabeenyi biyya keenyaa lammiilee biyya keenyaaf akka ooluu, mirgi abbaa qabeenyummaa qonnaan bultoota keenyaa akka mirkanaa'uuf tarsiimoon deeggaramnee hojjechuu qabna jedheera. Saamoraa Maashel bara aangoo isaatti waadaa uummata fuulduratti gale kana hojiirra oolchuudhaaf imaammattoota hedduu fooyyachuudhaan labsii lafti qonnaan bulaaf jedhu labsuudhaan qonnaan bulaa abbaa lafaa godhuu bira darbee duula bu'uuraalee misoomaa labsuudhaan sirna barnootaa idilee jabeechuudhaan lammiilee hedduu doofummaa keessaa baasuu danda'eera. Biyyattiitti humni nama baratees lakkoofsa guddaan akka dabalu carraaqqii guddaa godheera. Yeroo gabaabaa keessatti dhaabbilee fayyaa hedduu dhaabuudhaan walgahiinsa sirna fayyaas haalaan guddisuu danda'eera. Sooshaalistummaa fi paan afrikaanistummaan Saamoraa Maashel nagaa kan kennuufii dide Ameerikaan deeggarsa Moozaambikiif gootu waan addaan kutteef Moozaambikis hariiroo waraanaa fi dinagdee gamtaa Sooviyeetii durii wajjin jabeechuu itti fufuuf dirqamte. Adeemsa jijjiiramaa kana dursaa kan ture Saamoraa Maashel haga yeroo sanaatti sirna apartaayidii Afrikaa kibbaa bitaa ture mormaa waan tureef qabsaa'ota farra apartaayidummaas ni deeggara ture. Hojiin isaa kun ammoo warreen sirna apartaayidii gaggeessaa turan sodaa keessa waan galcheef daangaa biyyoota lamaanii gidduutti gareen warra adiitiin hundaa'e Rinimoo kan jedhamu haleellaa gaggeessuu jalqabe.
Humni kunis humna sosochii biyyaalessa Moozaambiik jedhamee kan yaamamu finciltoota dhalattoota Afrikaa Kibbaa fi Moozaambiik irraa kan ijaarame yoo ta'u, Saamoraanis qabsoo farra apartaayidii deeggaraa ture waan ta'eef bulchiinsi Afrikaa Kibbaas garee finciltoota kanneen hundeechuurra darbee deeggaruus jalqabe. Gareen kun lammiilee nagaa dabalatee bu'uuraalee misooma irrattis irra deddeebiin haleellaa gaggeessaa waan tureef lammiileen hedduun waan ajjeefamanii fi qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif dubbiin gara wal waraansaatti jijjiiramuun Moozaambiik waggaa tokkoof waraana waliinii keessa galuun diinagdeen ishii akka malee bututuu danda'eera. Afrikaan Kibbaa deeggarsa garee finciltootaaf gootu akka dhaabduuf Saamoraa Maasheelii fi Afrikaa Kibbaarraa Wiiliyaam Boohaa jidduutti waliigalteen obbolummaa mallatteeffamus ji'oota muraasaan booda Afrikaan Kibbaa waadaa galte nyaachuudhaan garee shororkeechaa kana gara biraatti dabarsuudhaan gocha ishii durii waan itti fufteef waraanichi itti fufuu danda'eera. Saamoraa Maasheel nageenyi ni bu'a abdii jedhu waan qabaataa tureef bara 1986 walgahii marii nageenyaa koongireesiin biyyaalessaa Afrikaa yaamirratti hirmaachuuf gara Zaambiyaa imale. Walgahichi akka dhumateen gara biyya isaa Moozaambikitti deebi'aa osoo jiruu xiyyaarri inni ittiin imalaa ture daangaa Afrikaa Kibbaa fi Moozaambiik gidduutti Special Force Afrikaa Kibbaatiin haleellaa irratti raawwatameen yoo kuftee caccabdu gootichi farra kolonii Saamoraa Maasheelis lubbuusaa dhabeera. Onkoloolessa 28 bara 1986 hoogganoonni Afrikaa fi biyyoota addunyaa hedduunii fi lammiileen Moozaambiik hedduun isa jaalatan maqaa isaaniitiinis dhaadatan bakka argamanitti sirni awwaalchaasaa gaggeeffameera. Lammiileen Moozaambiik kanneen isa mararfatan kan inni qabsaa'ee gadadoo fi gidiraa warra adii jalaa inni bilisa baase boohanii mimmaa isaanii harcaasaa garaa isaanii muratanii goota isaanii kanatti nagaa dhaammatan. Qabsaa'ota addunyaarra jiran maraafuu fakkeenya gaarii kan ture Saamoraa Maasheel du'us dhaadannoon isaa yeroo hundumaa aluutaa koontinuwaa jedhu har'alleen addunyaa guututti akkuma dhimma itti bahametti jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf qabanne kana fakkaata. Chaanaalii keenya share, like, subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa jechaa haga sagantaa keenya itti aanutti nagaa isinitti dhaammanna.